Saantiyaagoo Bernaaboo istaadiyeemii miidhagaa addunyaa kanaa keessaa tokko ta'ee baaxiin isaa cufamee Arsenaal dhiphisuuf qophaa'ee dhaloota haaraa Arsenaaliin gara calisaatti geeddarame. Kadhannaa deeggartooti Arsenaal biyyoota adda addaa keessaa dhaga'amuun hin hafne. Arsenaal walakkaa xumura Chaampiyoons Liigiif darbuu qofa osoo hin taane Bernaaboo irratti 2-1 mo'achuun madaa Riyaal Maadiriitti akka shaboo naquuti. Waliigalaan Arsenaal 5-1 Riyaal Maadiriin deeggartoota isaa fuulduratti qaanesse. Akkam jirtu maatiiwwan lammii Global Media haadha taateewwaan ijoo mo'amuu Riyaal Maadiriidiin booda ta'anii fi Mikaayil Artettaan gorsa jabaa Peep Gaardiyoolaan irraa fudhachuu isaa gaggabaabsinee isiniif qixeessineerra. Amma dhumaatti hordofaa jechaa YouTube keenyaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan ho'aa argadhaa isiniin jenna. Arsenaal erga 2009 as yeroo jalqabaaf walakkaa xumura Chaampiyoons Liigiif dhaqqaban. Walumaa galaan ammoo seenaa kilabichaa keessatti yeroo 3 darbuu isaaniiti. Bukaayoo Saakaa yeroo murteessaatti miidhama irraa deebi'ee rukuttaa penaaltii dhabuus galchii jalqabaa lakkoofsisuun naasoo guddaa Maadiriitti dabale. Abdii kutannaa fi callisatu Bernaabootti uffate. Gabriel Martinelli galchii lammaffaa yeroo lakkoofsisu Riyaal Maadiriid dirree isaa irrattillee injifatamuu irraa of oolchuu hin dandeenye. Bukaayoo Saakaa taphaan booda yaada kenneen waan isaan jechaa turan miidiyaa hawaasaa irratti argaa turre. Qabxicha ni galagalchina jechaa turan. Nuyi garuu cimina sammuu akkamiin akka taphanne isaanitti agarsiifne jedhe. Mikaayil Artettaan taphattoota isaan baay'ee akka boone hime. Dorgommii Chaampiyoons Liigii keessatti taphoota 8 osoo hin mo'amin jiru. Dhaloonni haaraan Arsenaal Mikaayil Artettaan ijaarame seenaa Arsenaal bara 2006 Riyaal Maadiriid irratti galmees irra deebi'e. Artettaan baay'ee gammadeera. Akka yaadutti seenaa kilabichaa keessatti yeroo sadaffaaf walakkaa xumuraaf darbuu keenya. Kanaaf baay'een ofitti taphattoota keenyattis boona jedhe. Jireenya koo keessatti halkan addaati. Kilaba seenaa guddaa qabu morkannee mo'anne. Hunduma keenyaaf iyyuu kun jajjabina guddaadha. Seenaa nuyi dorgommii kana keessatti qabnu xiqqaadha. Waan amma galmeessine kan itti fufsiisuu qabna. Kana ammoo gochuu dandeenya. Walakkaa xumuraaf darbuu keenya osoo hin taane haalatti Londonii fi Bernaabootti mo'anneetu na boonse jedhe Artettaan. Leenjisaa ta'ee istaadiyeemii kanatti yeroo jalqabaaf morkachuu kooti. Waan hundinuu haala muddama guddaa qabu. Kana keessatti akka danda'amu hubadheera. Deeggartoonni isaanii bifa addaan isaan deeggaran kanaaf waan tokko gochuu danda'u jedhanitti amananii ture. Garuu haalatti miira keenya to'annee fi injifanne ajaa'iba jedhe Artettaan. Kaarlo Ancelootiin taphaan booda Arsenaal osoo waancaa Chaampiyoons Liigii mo'ate natti tola jechuun Artettaatti himuu miidiyaaleen gabaasaniiru. Ancelootiin waanjicha Barseloonaan akka hin mo'anne barbaadaniiti moo dhuguma caalmaa Arsenaal Riyaal Maadiriid irratti agarsiiseef akkas jedhan. Leenjisaan waancaa Chaampiyoons Liigii yeroo 4 mo'achuun milkaa'ina guddaa qaban kun taphattoota urjii qabatanis dhaloota haaraa Arsenaaliif harka kennuuf dirqamaniiru. Kilaboota biyyoota 5 adda addaa waliin waancaa injifachuun ammoo leenjisaa jalqabarra jiranidha. Arsenaal dirree isaa fi dirree isaan alatti tapha akkaan miidhagaa agarsiisuun injifannoo gale. Maayiliks Luwis Iskeelii ofitti amanamummaa ofii ga'umsa addaa agarsiise umurii isaa waggaa 18 olidha. Saakaan ol adeemaa kana jechuun ofis ga'umsa ajaa'ibaa agarsiise. Addatti garuu Riyaal Maadiriidiif qoricha kan qotee fi dorgommii keessaa isaan baase Deeklan Raayisidha. Galchii 2 dirree isaanii irratti lakkoofsisuu qofa osoo hin taane taphattoota sarara duraa Riyaal Maadiriid dhaabuu keessatti gaheen isaa olaanaa ture. Taphataa cimaa dorgommichaa ta'uun Bernaaboo fi Emirates irratti badhaafameera. Hanga daqiiqaa 55 ga'utti Riyaal Maadiriid yaalii xiyyeeffannaa isaa eeggate tokkollee Arsenaal irratti hin yaalle. Miidhamaan Kai Havertz, Gabriel Jesus fi Gabriel Magalhaes kan dhabe Arsenaal Mikaayil Moriinoo akka taphataa sarara duraatti fayyadamaa jira. Miidhamni kun Arsenaaliif carraa haaraa kennuu hin hafne. Artettaan tapha kana dursuun Peep Gaardiyoolaa irraa bilbilaan gorsa fudhateera. Shaakala taphaa kanaaf taasisan haala ulfaataa keessatti akka taasisanii fi xiinsammuu isaanii Bernaaboof qopheessan Gaardiyoolaan Mikaayil Artettaaf gorsa kennaniiru. Artettaan waan jedhu hin qabu Gaardiyoolaaf galata guddaa qaba jedhee taphichaan booda. Taphataan duraanii Arsenaal Tiyoo Waalkoot immoo Artettaan garee kana sammuu isaa keessaa ijaare. Tokko tokko isaanii waliin hariiroo jabaa qabu fayyadamuun ijaare. Artettaan hojii isaa irratti baacoo hin beeku. Tasa garaa hin laafu jedhama. Anaaf garuu taphattoonni Arsenaal keessaa jiranis isa waliin ejjennoo tokko irra warra jiranidha. Taphataan of tuulummaa qabu hin jiru jedhe. Waalkoot taphattoonni Arsenaal kunneen akka gareetti malee ga'umsa nama dhuunfaa irratti hundaa'uun hin taphatan jedhe. Riyaal Maadiriid Mbappee, Vinicius, Beelingam fa'aa qabatee kaana'e. Kanarraa akka qindeeffanne asumatti goolabaa qophii biraan haga wal agarruutti nagaan tura.